Hayyee maqaan koo Alii Ibraahim Alii naan jedhani. Jiraataa aanaa Jillee Dhimmugaa Gandaa Batteeti. Ergaa jijjiiramaati. Ergaa muummichi ministeeraa dhufanii as pirojektoota wantoota dalagamaa turan keessaa kanneen akka hidha laga Abbayyaa fa'aa ta'ee akka gara keenyatti immoo kanneen akka pirojektoota adda addaa godinarraa karaa aanaarraa karaa gandaa kan dhufan kanneen akka buufata bishaanii daandii ta'ee wantootni adda addaa hojjetamaa ture. Ammoo karaa koolidariitiin yeroo dhufnu koolidariin gara magaalaa keessatti kan ture adeemsifamaa kan ture magaalota guddoo keessatti deemee immoo koolidarii suni amma nu bira gahee akka gandatti haala mul'atu kanaan kunoo eegallee haala bareedaa ta'een hojiitti seenamee haala kanaan hojjetamaa jira. Gara fuulduraattis hojjetamee xumuree magaalaan keenya bareeddee magaalaa hawwattuu magaalaa magariisa bareedduu taatee akka isheen itti fuftu abdiin qaba. Kanarraan kanaaf inshaallah ammas pirojektoonni adda addaa hafan baay'eetu jiru. Ittuma fufa jedhee yaada.